waraanni Israa'elii fi Iiraan gidduutti jalqabe gara waraana addunyaatti ce'uuf jira jedhame. USA'n haala nama naasisuu waraanatti seenuuf murteessuu himuun meeshaalee waraanaa gurguddaa gara bahaa giddu galeessaa qubsiisuun dhagahame. Chaayinaan gocha USA kana balaaleffachuun lammiileen ishee hatattamaan Israa'el gadhiisanii akka ba'an irra deebiin ajajje. Dachee hundi waqta dho'iinsaa raafamaa jiru kanatti Teel Aviv irraa kaasee haga Teeraanitti, gaaddiduu Gaazaa irraa kaasee haga kutaalee waraana Waashingitanitti bahii giddu galeessaa ammas gubachaa jira. Jaarraa 21ffaa keessatti waraana hamaa jedhamee waamamu keessatti Israa'elii fi Iiraan wallabdee guutuu keessa seenaniiru. Dalga haleellaa misa'elaa haleellaa qilleensaa fi meeshaa waraanaa sodaachisaa haayiparsoonikii fayyadamuun biyyoota lamaan qofa osoo hin taane naannoo guutuu balaadhaaf saaxiluu danda'u gadi lakkisuun addunyaa rifaatuu keessa galchaniiru. Magaalota Israa'el keessatti saayiraniin yeroo iyyuu Teeraan haleellaa jalatti yeroo raafamtu hooggantoonni addunyaa deebii kennuuf ariifatu. Garuu abdii sa'aatii darbu hundatti badaa jirti. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp gahee giddu galeessaa taphachaa kan ture xumura seenaa qabeessaa fi nama qabbaneessu taasisuuf jira jechuun haalduree tokko malee Iiraan harka kennachuu qabdi jechuun labse. Dippiloomaasiin qilleensaan yeroo hafuura baafatu misa'eloonni Iiraan balali'aa jiru. Lubbuun namoota qulqulluu badaa jira. Maatiin guutuu caccabaa jalatti awwaalamaniiru. Namoonni nagaa abjuu ji'opolitikaa gaafatanii hin beekne nuukaasa qaxxaamuraa keessatti qabamaniiru. Waraanni kun garuu akkamitti ka'e? Akkamitti as ga'e? Akkasumas waraana kana keessatti meeshaalee sodaachisoo akkamii fayyadamaa jiru kan jedhuufi misa'ela fattah Iiraan kan humni lafaa kamuu dhaabuu dadhabe dabalate dhugaa nama rifachiisu baasii lubbuu namaa waraana basaasa dhoksaa fi dippiloomaasii qooda guddaa qabu akkasumas mata duree oduu duuba jiru hunda qabannee yeroo dhufnu akka dhumaatti waliin turaa jechuun isin affeerra. Samiin Teeraanii fi Teel Aviv gubachuu kan itti fufan yoo ta'u, waraanni Israa'elii fi Iiraan gidduu jiru guyyaa ja'affaasaa yeroo seenu kanatti magaalota lamaan keessatti dho'iinsi dhagahameera. Mallattoon saffisaa waraana kana dhaabu hin jiru. Wanti tooftaa wallabdeen jalqabe amma sodaa waraana naannoo guutuu qabsiisee jira. Lubbuun namoota miliyoonaan lakkaa'aman madaallii irratti fannifamee jira. Boombiin kufee saayiranii yeroo iyyuu hoogganaa olaanaan Iiraan Ayatollah Ali Khamenei miidiyaa hawaasaa irratti ba'uun ajaja cimaa labse. Koreen eegdota warraaqsaa Iiraan meeshaa waraanaa sadarkaa olaanaa qabu gadi lakkiseera. Misa'ela fattah kana haayiparsoonikii dabalate meeshaa waraanaa sirni ittisaa misa'elaa kamiyyuu dhorkuu hin dandeenye luqqiseera. Miidiyaaleen Iiraan bobbaan fattah olaantummaa Israa'el qilleensarraan qabduuf jalqaba dhumaati jechuun ibsaniiru. Misa'elli bara 2023 yaalame kun qilleensa keessa fi alaan socho'uu waan danda'uuf addaan kutuun akka hin danda'amne taasisa. Sirrumaa fi humni ishee sodaachisaan naannicha keessa dambalii rifachiisaa erge. Irra deebiin kibxata halkan misa'eloonni Iiraan Israa'el irratti yeroo rooban waraanni Israa'el immoo haleellaa qilleensaa boqonnaa hin qabne Iiraan keessatti gadi fageenya rukutuu beeksise. Israa'el haleellaa xiyyeeffannoo dhaabbilee niwukileeraa fi waraanaa shakkaman irratti wal duraa duubaan banuu beeksifte. Haa ta'u malee miidiyaaleen Iiraan dhaabbilee niwukileeraa ijoo Bushihiir fi Isfaan dabalatee barbadeessuu akka hin dandeenye mirkaneessaniiru. Jettoonni basaasaa Iiraan immoo seenii humna basaasaa Israa'el Mosaad waliin hidhata qabanii fi kanneen maayikiroo diroonii dho'uu hidhatanii hojii balleessanii baduu qopheessan to'annoo jala oolchuu beeksise. Haleellaa guyyaa ja'affaa qabateen Iiraan keessatti sababa haleellaa Israa'el raawwatteen namoonni 240 yoo ajjeefaman. Israa'el keessatti haleellaan misa'elaa Iiraan yoo xiqqaate namoota 24 haga 70 galaafateera. Gaazattis humnoonni Israa'el haleellaa kan itti fufan yoo ta'u, guyyoota darban keessa yoo xiqqaate lammiilee Falastiin 89 ajjeefamaniiru. Gabaasni nama rifachiisu akka jedhutti kaleessa qofa namoonni 70 namoota gargaarsa nyaataa qofa Kaayyuunus keessatti barbaadaa turanidha jechuun Aljaziiraan gabaaseera. Walumaa galatti waraanni Israa'el Gaazaa keessatti deemaa jiru namoota 55,432 ajjeeseera. Namoota 100,128,923 madeesse. Kunis balaa namoomaa hamaa tilmaamamuu hin dandeenyedha. Pirezidaantii USA Doonaald Tiraamp ibsaa abiddaan labsaniin Ameerikaan amma samii Iiraan guutummaa guututti to'achuu labsaniiru. Iiraan haalduree tokko malee harka kennachuu qabdi jechuun xiyyaarota waraanaa Ameerikaa dabalataa gara naannichaatti bobbaasaniiru.
iddoowwan niwukilaraa Iiraan irratti haleellaa raawwachuuf akka yaadanis ibsaniiru. Iiraan akeekkachiisa Tiraamp kanaaf kallattiin deebii kennuu baattus hoogganaa olaanaan biyyattii Ayatollah Ali Khamenei ergaa miidiyaa hawaasaa irratti qoodaniin warra Tsiyoonistiif araara tokkollee hin qabnu akkasumas waraanni hamaan reefu jalqabe jechuun labse. Tiraamp Teheraan haal duree tokko malee akka harka kennattu yeroo gaafatu obsi keenya dhumeera kana booda garuu akeekkachiisa kenninu jechuun ibse. Iiraan garuu roobii ganama har'aas Israa'el irratti misa'elii hypersoonikii furgugsite haleellaa cimaa daangaa qaxxaamure raawwachuu ibsite. Kunis Doonaald Tiraamp Iiraan haal duree tokko malee harka kennachuu akka qabdu erga gaafatanii sa'aatii muraasa booda dhagahame. Pirezidaantiin Ameerikaa Waashingten duulli boombii miichuu isaanii Israa'el irratti ga'uu akka hin qabne cimsanii yeroo dubbatanii Iiraan yeroo wallabdeen kun guyyaa ja'affaa seenaa jirutti obsi ishee akka dhume dubbatte. Misaa'iloonni hypersoonikii saffisa sagalee dachaa 5 ol kan deeman yoo ta'u balallii gidduutti socho'uu waan danda'aniif addaan kutuun rakkisaadha. Tiraamp samii Iiraan guutumatti to'annee jira jechuu yoo labsu eegdonni warraaqsaa Iiraan ammoo samii diinotaan qabamee ture deebisee fudhachuu ibsa baasee mirkaneesseera. Qondaalli olaanaan Ameerikaa tokko CNN'tti akka himetti Tiraamp yaada Israa'el gargaaruu fi sagantaa niwukilaraa Iiraan dhabamsiisuu jedhutti dabalamaa jira. Gama biraatiin Iiraan tarkaanfii kana akka labsii waraana Israa'el qofaan osoo hin taane Ameerikaan mataa isheetiin ta'etti ilaalti. Akkuma magaalota boombiin itti darbamee fi aarri mana caccabaa irraa ol ka'u addunyaan daandii qaxxaamuraa irra dhaabbattee jirti. Dippiloomaasii fi badiisa gidduutti nagaa fi abidda guutuu gidduutti gubachuun dhidhimaa jirti. Waraana boqonnaa hin qabne kan guyyoota 6 lakkoofsise gidduutti mo'ataa fi mo'atamaa adda baasuun rakkisaa ta'eera. Bahii giddu galeessaa balaa guddaan raafamaa jirti. Humni dhukaasaa Israa'el guddaa yoo ta'u murtoon Iiraan garuu gadi fagoodha. Akkasumas saboonni lamaan misa'elii fi jettiin balaa sodaa yeroo daldalan baasiin lubbuu namaa ulfaataa ta'uu qofa osoo hin taane rukuttaa hundi diigumsa qofa osoo hin taane abjuu cabe imimmaan callisaa fi teessoo duwwaa minjaala irbaataa irratti dhiisa. Tiraamp haal duree tokko malee harka kennachiisuu waraana kana xumuruuf kan kaayeffate ta'uu mala. Iiraaniif garuu akka waamicha guutummaatti mo'amuu fi salphina kufaatitti ilaalama. Kanas Iiraan yoomiyyuu hin gooti jedhamee hin yaadamu. Sagaleen Iiraan tokko yoo kufne kophaa keenya hin kufnu jechuun akeekkachiisu ta'a. Yeroo addunyaa fuula isaa gara Israa'elii fi Iiraanitti deebise kanatti Gaazatti dhukkubbiin jiru waan hamaadha jedhame. Magaalota Israa'el keessatti sodaan daandii irra fiiga. Magaalota Iiraan keessatti namoonni Israa'elii itti aanuuf dhoo'insa itti aanuuf nagaa itti aanuuf of qopheessu. Misaa'iloonni gaaf tokko callisuu danda'u. Garuu madaan waraanni kun hambisu dhalootaaf darba.